Woboon zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Xiyyoo iddoo magaalaa Sallaarraa kiiloomeetira 12 fagaattee argamtu irratti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa naftanyaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeesse. Tarkaanfii suuqannee isaa qindoomina humna naftanyaa lafaa dhufaa fannoo jedhee of waamuu fi deeggartoota isaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa bahaa jiraataniin qe'een Oromoo yeroo barbadaa'u humna nurraa qolatuu fi birmannaa dhabuun keenya akkaan nu mufachiisee jira jedhan uummanni. Aanaa Sirkaa keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa dargaggoo tokkoo fi abbaa ijoollee afurii tokko ajjeesuun dhaga'ame. Aanaa Fantaallee keessatti murni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa walitti dhukaasuun milishaa tokko ajjeesuun dhaga'ame. Bitootessa 2026 ashamaa harka fuulee hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Woboon zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Xiyyoo iddoo magaalaa Sallaarraa kiiloomeetira 12 fagaattee argamtu irratti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa naftanyaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeesse. Bal'ina oduutiif jaaldunyaa waan qindeeffatte qabdi. Woboon zoonii kibba baha Oromiyaa guyyaa kaleessaa godina Arsii bahaa aanaa Xiyyoo ganda Dhankakaa Qonnichaa jedhamu kan magaalaa godina Arsii bahaa magaalaa Sallaa irraa kiiloomeetira 12 irratti argamtu keessatti loltoota mootummaa naftanyaa biltsiginnaa hedduun du'aa fi madoon adabuun mooraa ishees guututti keessaa buqqisuun injifannoo boonsaa argachuu ajajaa woboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himeera. Tarkaanfii cimaa diina irratti hiikuun waraana PP fi milishoota sirna gabroonfataa Abiyyi Ahmad 12 harkaan qabeera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee fi rasaasa guutuu waliin irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufa Oromiyaan biyya. Tarkaanfii suuqannee isaa qindoomina humna naftanyaa lafaa dhufaa fannoo jedhee of waamuu fi deeggartoota isaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa bahaa jiraataniin qe'een Oromoo yeroo barbadaa'u humna nurraa qolatuu fi birmannaa dhabuun keenya akkaan nu mufachiisee jira jedhan uummanni. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Tarkaanfii suukanneessaa qindoomina humna naftanyaa lafaa dhufaa faannoo ofiin jedhuu fi deeggartoota isaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga bahaa jiraataniin qe'een Oromoo yeroo barbadaa'u humni nurraa qolatuu fi birmannaa dhabuun keenya akkaan nu mufachiisee jira jedhan jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif yaada kennan. Jiraattonni aanaalee Abee Dongoroo Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaatiif miidiyaa walabummaa Oromiyaa yaada kennan akka jedhanitti guyyoota muraasa darban qofa badii fi mancaatiin uummata irra gahaa jiru rifaasisaa ta'uu dubbatu. Qe'ee namaa hin dhagne qe'ee keenyatti qindoomina humna naftanyaa lafaa dhufaa faannoo fi deeggartoota isaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga bahaa jiraataniin dhumaa jirra jechuun dubbatu. Milishootaa fi poolisoota naannawaa akkasumas miseensota humna farra riphee lolaa Oromiyaa lakkoofsaan baay'ee muraasa ta'an aantummaa sabaa qaban naannicha jiran qofaatu uummata waliin aarsaa kaffalaa jira jedhan. Kan sanaan achi qaamni Oromoof dhimma jedhu tokkollee nuuf birmate hin jiru jechuun komatan. Mootummaan Oromiyaa kan nageenya uummata kanaa tiksuun ga'ee isaa ta'ee jiru humna guddaa bobbaasee naftanyaa lafaa dhufaa faannoo irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu otoo qabu itti dhiisuu himatu. Hunduu dantaa siyaasaaf uummata barbaaduun ala naatoo uummataa dhabuun uummata abdii kutachiisee jedhan. Qaamni birmatee humna qe'ee keenya irratti nuuf fixaa jiru nurraa qolatu akkamiin dhabame jechuun komatan. Warra yeroo dhiphuu kanatti nu waliin dhaabbateef kabajaa qabna kan jedhan jiraattonni kumaara siyaasaa gamaa gamanaa jidduutti uummanni kun birmannaa dhabuun seenaa keessatti nuuf haa galmaa'u jedhu. Aanaa Sirkaa keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa dargaggoo tokkoo fi abbaa ijoollee afurii tokko ajjeesuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaaldunyaa waan qindeeffatte qabdi. Guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa saamicha gubaatii manneenii fi gochaawwan hammeenyaa dhageettiif hin tolle raawwataa kan oolan loltoonni biltsiginnaa godina Arsii bahaa aanaa Sirkaa keessatti namoota nagaa lama ajjeesuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan gaafa gurraandhala 28,2026 aanaa Sirkaa ganda Dirboo fi Collee jedhamu keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa kunneen abbaa ijoollee afurii kan ta'e obbo Umar Hussein Muusaa nama umrii 36 fi dargaggoo Nuurii Gannishuu nama umrii 20
badii tokko malee rasaasan rukutanii ajjeesuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni kunneen yakka dalagan qabaataniif osoo hin taane loltoonni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa akkuma bartee isaanii maqaa hariiroo waboo qabdu jedhu itti moggaasuun ajjeesanii deemuu jiraattonni itti dabaluun ifoomsaniiru. Aanaa Fantaallee keessatti murni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa walitti dhukaasuun milishaa tokko ajjeesuun dhagahame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Baha Shaggar aanaa Fantaallee keessatti murni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa uummata gosaan qoqqooduuf bobba'ee garee biroon walitti dhukaasuun milishaan tokko du'uu isaa jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Aanaa Fantaallee ganda Faateleetii jedhamu keessatti dheengadda guraandhala 28 bara 2026 waaree booda bulchaan godinichaa Muusaa Duubee jedhamu uummata gosaan qoqqoodee ijaarrachuuf dirqamaan jiraattota naannichaa osoo walitti qabu hidhattoonni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa biroon itti dhufuun osoo wal baqatanii bulchaan gandichaa itti dhukaasee hidhataa tokko irraa ajjeesuun akkasumas uummatni godinichaa akka gosaatti dirqamaan walitti qabames diduun bittinnaa'ee gara qe'ee isaatti deebi'uu addeessaniiru. Murni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa aanaa kana gandoota garaagaraa keessatti uummata nagaa gandaa fi gosaan qoqqooduuf ergamtootaa fi jala deemtota farra tokkummaa uummataa ta'an kanneen akka Mahammad Kulaa fi fakkaattonni isaa garee badii tokkummaa uummata Oromoo hin jaallanneef farda ta'anii hojjechaa kan jiran gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.